akkam jirtu daawwattoota hedduu waliin ta'u amma kanan isinitti agarsiisu faayila baay'ee isin barbaachisu tokko akkamittiin Google Drive irra akka kaa'achuu akka dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Faayidaan isaas maal kan jedhamuu fi bakka kamiinuu jiraattanii faayila keessanii intarneetii irraa Google Drive seentanii argachuu akka dandeessaniif isin gargaara jechuudha. Kan biraan immoo faayiloonni akka tasaa isin jalaa baduu danda'u. Kanaaf faayila baay'ee isin barbaachisu sana Google Drive irra kaa'attanii yeroo barbaaddanii fudhachuu akka dandeessaniif isin gargaara jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf immoo akkamittiin fayyadamuutu isinirra jira. Email akkaawuntii qabaachuun dirqama jechuudha. Email akkaawuntii keessanii egaa bantanii jettanii booddee gara mirgaa koornerii gararraatiin Google App kan jedhamutu jira jechuudha. Poointii baay'ee kan fakkaatutu jira. Google App jedha gaafa kaarsarii irratti geessitanii kana booda isarratti kilikii gootu jechuudha. Isarratti kilikii gootanii jettanii booda warroota isaan gaditti argaman kana keessaati Drive kan jedhu irrattitu kilikii gootu jechuudha. Drive kana irratti egaa kilikii gootanii jettanii booddee eessa deemtu asiin gara bitaa gara oliitiin immoo plus new kan jedhamu jira jechuudha. Isarrattis kilik egaa gootanii jettanii booda maal argattu file upload, folder upload akkasuma kan biroonis jiru jechuudha. Warroota kana keessaa file upload jennee yoo fudhannee gara faayilli keessan jiru sana deemtu jechuudha. Egasii maal gootu ana fakkeenyaaf kan koo desktop irra jira. Desktop irraa immoo maal kan jedhudha research kan jedhudha kan inni Google Drive irratti geeffachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf research kana gaafa filattanii egasii booda open jennaan jechuudha. Egaa open jennee inni booda maal godhaa kompiitara keessan irraa gajjallaa isaa harka mirgaatiin isinitti agarsiisa jechuudha akka inni achirratti fe'amaa. Kanaaf amma asii gajjallaa kanatti akka argaatanitti upload complete jedha. Upload complete jedha xumurameera jechuudha. Kanaaf ammas immoo research kan jedhu fuuldura isaatiin mallattoo magariisaatiin right jedhee agarsiisaa jira jechuudha. Isa kanas yoo barbaadan bantanii cheekii gochuu dandeessu jechuudha. Kana bantanii yoo ilaaluu barbaaddanii kun akka kanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Kun Google Drive irraatu bantanii ilaaluu dandeessu. Kanas immoo yoo download gochuu immoo yoo barbaadan akkuma kana kunoo asii download kan jedhu gara mirga gararraa isaatiinis jira. Yoo barbaadan print gochuun illee ni danda'ama. Share gochuus ni dandeessu. Kanaaf akka kanatti Google Drive irraa faayila kamiiniyyuu kaa'attanii yeroo isin barbaachisu immoo itti fayyadamuu dandeessu jechuudha.